gadi dhufee uumama tu beela'ee jedhi ka uumama tu beela'ee jedhi ka uumaadha malee isa immoo seera uumaadha malee maal jedha Yesuus garaa Maryam keessatti uumame uumaadha malee afaan maali haasa'u hojjeta akkam natti haasa'u hojjeta Yesuus uumame jettee bar Yesuus uumame jettee erga sana uumaan akkamitti beela'a maal dhabee beela'a uumaan maaluma dhabeme wannummaan inni beela'uuf maali akkamitti beela'a uumaan nyaata dhabee nyaata dhabee akkamitti beela'a uumaan maal isatu uumame waa hunda lafaaf samiillee isatu uumame dachiillee mukaallee waa hunda isatu uumame dhaggeeffadhati dura wanta namni siin jedhu adda baafachaa deemi yoo kana ta'e waliin nageenyu ogeesse dafinaa deebise qaamaa si dhaggeeffachuu jira Yesuus waaqa nama ta'ee waaqarraa gadi nuu dhufedha nama guutuu jechuudha tokko qabat nama guutuu uumamaadha moo uumaadha namni sun ka'u beelee sun nama guutuudha yeroo jettu uumamaadha okay uumamatu beela'ee jechuudha walii galatti waaqa guutuudha gaafan siin jedhu immoo waaqummaa isaa iddoo akkasiitti waaqa guutuudha waaqummaa waan minan milishi si gaafanneen wanni si gaafanneen waaqa kan beela'e Yesuus beela'e jedhee macaafni hogguu dubbatu uumamatu beela'e jechuudha moo uumatu beela'e jechuudha hiika kana qofa naa kenna uumaan akkamitti beela'e ante akkamitti uumaan maal dhabe uumaan barka samii dachillee uumeessa nyaata illee ka uumeessa akkamitti beela'e uumaan maal dhabee nan beela'a nyaata dhabee beela'a hin beela'a akkamitti beela'a uumaan maal dhabee nan beela'a uumaan isatu uumeyyuu samiif dachillee mukaallee nyaata illee isatu nuu kennaayyuu dhaggeeffadhu isa ofii keeti jettu duwwaa ankeeshaa miti misiim jettee waan argite natti nu dhumuuf yaaliin godhinetti san siin jedhu duwwaa dhaga'i isa siin jedhu duwwaa dhaga'i maal wanaa seetamu baga allaatti na seetamu kan beela'e jedhu eenyutu beela'e mee itti achi qabeeti wanni siin jedhame Yesuustu beela'e itti achi qabee uumaadha moo uumamaadha wegguu beela'u san uumatu beela'e jettamoo uumamatu beela'e Yesuusu beela'e jedha Yesuus beela'e jedha wegguu beela'u san uumaadha moo uumamatu beela'e Yesuus lafa kanarra yeroo ture nama guutuudha siin jechaan jira kanaafu uumatu beela'e moo uumamatu beela'e re in uumame mini gara Maariyaam keessatti waaqatu gara Maariyaam beela'e kun uumaadha moo uumamaadha kan beela'e kun nama bakka uumaadha moo uumamaadha kan beela'e kun wallahi santaan Ustaaz khalaas okay akka keetti sii ta'uu dhiisuu danda'a kun garuu maal jettan Safaraan erga uumaatu beelaa nu biratti jedhe waaqa beela'u nuti immoo hin gabbarru jettanii cuftanii biraan dabartanii dubbii bareecheeti waaqayyo beela'u nuti gaa hin gabbarru isaaf hin sagannu jennee biraan dabarru kenninee fi irra chaappaa rukutaa fi darbaa akkasitti bareeda na fakkaata. Beda dabaru okay خلاص bira dabaru waaqa beela'u kan beenetu bira dabaru akkasuma yamalee yaa soon keessan immoo dogoggoradha naa erga waaqayyo beela'u jennee faadu in gabbarru kanaafuuti itti fufaa qabata duree biraatti yookiin na biraaf carraa kenna jazaakumullahu khairan barsiisadha kun Safaraan dhuguma tunillee wama ajaa'ibaati waaqa dhuguma uumaa beela'u hin qabnu a'uuzu billaahi nuti ayyee gaafii qabda gaafii yoo qabatte dubbadhu ayyee gaaffii baay'een qaba deebisanii malee gaafadhu kaa ayyee wangeela qabattee dubbisaa jirtu kana maal wangeela maal godhu na gaafatta waan ati irraati nu amansiisuuf yookaan immoo nama hubannoo laachuuf jettee barreeffama kana dubbisaa jirtutu natti dhaga'amaa jira. Maal sitti dhaga'ama isaa maal taate sana dhaga'umaami isa kana bar kiristaanota itti amane isa kana ammoo kiristaanonni waan itti amanan san finneettiin akkana jira kitaabni keessan jennaan malee kun waan nuti itti amannu miti. Kan keenya miti kanaaf fedheeni. Keessanii miti inni kun. Wangeelanni kun kan keenyaa laa kun isa kanadha ilaali borumaafu. Mee as qammee? Laa kuna. Naguma qaba guddaa. Wallahi akkuma dhalattee jirtaati waan tokko. Ayyee mee bani mee yeroo takka. Usaawara nagoo jirtaniisa.
Laalaan jirayyuu. Mucaan keenya miti jechuun jira. Kaleessa Amaariffaallee fudhadhu jedhee Ingiliffa fudhadhu Giriikiin fudhadhu waa hunda dide. Afaan Oromollee hiika addunyaa haaraa kan jedhamu kanneen fudhadhu jedhe. Ayyee kanuma isaa akka fudhatu agarsiisu. Ala. Garaagarummaan ustaaza wal bira ni jiruuf kee maali? Ustaazi tuufa gaafataa garaagarummaa lama. لا سوا تقوسي ثاني عندي قفلة. Nama caafa Inni gafala, wanta maali? garaagarummaan kana lamaanii maaliidhaani? Rakkoon qabu. تقوسي هاسا أرمات سنين جد. Ayyee damma moo damme garaagarummaan macaafa si bira jiru ustaaza wal bira jiru maalinne? Barreeffama irratti tiksiisa irratti. Barreeffama irrattidha. Ayyee tiksi garaagarummaa macaafa ustaaza wal bira jiru si bira jiru natti agarsiista. Mee ustaaz baasaa macaafa. Yoo tokko ta'e garuun fudhatta miti? Aha. Maaliif itti amanaan jira? Ayyee. Tole. Ishi bakka kamsii baasu bakka barbaade tokko natti bakka kamsii baafnu mo'anumti bakka barbaade baasu. Isaan baasanii. Anumatti si baasa rakkoon qabu isa si bira jirus baasatis viidiyoo. Yohaannis boqonnaa 5. Ofii kee baaftaa? Baasa maleeti. Jechuun koo atis baastee jarri isaa baasanii akka tokko ta'e ilaaluuf. Maarree? Ayyeeshi Yohaannis 5 meeqa? Ustaaz baasatanis. 5:46-47. Ayyee. 5:46-47. Waan si bira jiru dubbisi waan yookiin ustaaz duraa dubbisanii achi immoo atiin dubbista tole. Akkaan qabu. 5:46-47. فبهت الذي كفر. Hayyee isa kana 47 maal jedhee jedha. Otoo isa Museen caafetti amantan ta'e anattis immoo in amantu turtanii Museen waa'ee koo caafeera. Isa Museen caafee isiniif kenne ergaa in amantan ta'e attamitti isa ani afaan kootiin isinitti dubbadhu amanturee jedhe jedhe. Ayyee bani Bitanii ammasitti dubbisme. Kaleessa maal jettee dubbiste ustaas? Bani dubbisi amma dhiisi. Bani sakaleessaanis bani dubbisa. No. Jijjiirameera irra amma. Jijjiirameera irra kaleessa isa Museen. Bani dubbisi kasi bira jiru. Amma bani dubbisi. Osoo Museen jedhetti amantaniittu ta'ee jette kaleessa. Amma bani dubbisi kasi bira jiruuf inni tokko miti qofa barbaanne amma sakaleessa minaamni dhiisi. Amma bani viidiyoo. Bani damme. Ayyee. Cufte isaanii deebise. Ayyee dubbisi. بني. Dubbisi damme. Argamaan jiru? Dubbisi maa arguu bichaa mitati dubbisa baasirraa dhagaa barbaanne. Utuu isa Museen caafetti amantaniittu ta'e. Ayyee. Anattis immoo ni amantu turtanii. Neetwoorkiin na biraati masa biraati kan kooti jira. Dubbisu jira. Wamaan jedhu dubbisu jira Usaa Farahaan. Ayyee neetwoorkii kiyya nagaame ture. Kanaafuu tokko immoo gargariree erga si dhageessanii rakkoo miti. Awwal kaleessa kana nakaade. Kanarraa tokko immoo tokko miti amma. Kanarraa tokkodha inni kaleessa natti haasaa oole garuu. Macaafni wal bira jiruuf si bira jiru tokko immoo gargare amma. Macaafni si bira jiruuf isa bira jiru tokko immoo gargare. Kun tokkodha inni irraa dubbisaa oole garuu sirrii. Bakka tokko taanaan tokkumaa jechuudha ammaan booda fudhatu hin jedhini. Isa amma inni dubbisaa oole. Kana cufne. Isa kana cufne Usaa Farahaan mee bakka kanatti hiika addunyaa hiika ammayyaa kana dubbiseefani isinii galtee afaan Oromoo sunitti dabale. Afaan Ingiliffaallee waan hin qabne Giriikillee baneefii ture. Ingiliffaan baneefii ture. Isinii galtee Amaariffaan baneefii ture. Akka afaan Oromoo jesan jedhu hin jedhu tokkochillee. Afaan Oromoo kan inni harkaa qabu kun jechuudha. Ani afaan Oromoo ati harkaa qabdu sana harkumaa qaba goobazii koo. Si galtee kaati harkaa qabdu sana harkumaa qaba. Na dhageeffadhu. Inni hubanne kaleessa hogguu siin jedhu waa si jedhaati dhoon. Silaati waan hubattu akkam si goona isaa. Mee sammuu si ergiif noo akkam si goona isaa. Waan siin jedhe akkasiin hin jenne ani mee dhageeffadhu. Osu kaleessa.